Nama hanna sistema saamichaa gruppiidhaan saaman jechuudha. Tooftaa dalaganii gruppiidhaan. Viidiyoo eenyu baafna viidiyoo wanni kun haqa jallisuu taati dhugaa miti. Kun jaarsaa jaartiin nyaatamanii jiran. Mucayyoo umurayyaan jedhan tana gartee ustaazatti kennanii jaarsillee kun itti bilbilaa jira. Isaan Maammadoo fi Faate nyaataman. Yoo amma haqa barbaanna jedhan gruppiin kun dhufee gruppii waan akkanaa kana dalaga jechuudha. Nama arrabsa jechuudha. Fakkeenya yoo amma ati dubbatte kun haqa danda'anii mala danda'anii irraa deebisuudhaan dhala nurratti oofanii waan kana baasaniif aarii itti qabanii takki amantii islaamaa jibbuu fi diinii islaamarratti duulanii aduwwii diin islaamatii hatteema hattu sheeka maqaa sheekatiin hatte wannan akkana jenne waa takkaan balleessine amma sheetti kan osoo gaafatte maqaa na balleessuuf jedha waan naa dabarteef bakka durii irra naasiite ani oli ani risaadha jarri harraa keessa ofii gaditti ilaala nama miineen beenu nama hanneen beenu karisiitii itti fiddoo maqaa na balleessuuf aduwwii waan kanarratti dalage dhugaa jallisuun hin taatu jechuudha. Kanaati haadha Faatee galatoomii namni sunillee dhagahe jedhee yaada waan nu dhufneefillee dhimma kanaa fi haanu arganiifillee miti haanu beekaniifillee miti hayitti mucayyoo tanaa haa deebitu ammoo deebi'uu qabdi namni suni waan fedhe yoo ta'e Azjala jirti guututti dhagaye ustaazillee nagaan dhimma keessan qaata bira geetti dubbiin as jala taa'ee osoo gosa keen biran dhaqin osoo warra kee biran dhaqin koottuti ila warra jajjaba argitee mire warra ana malee namni biraa hin jiru jedhe warra sheekotiillee qopheeffatee ustaaza qopheeffatee waraana igiranyaa fi warra immoo xayyaarallee deemullee qopheeffatee waa hundaan collummaadhaan afshaalummaadhaan dhugaa jalaa bahuu hin danda'an. Duniyaa tanatti illee koottu haqa namaa deebisi. Yoo maqaa si balleessaate asumatti borutti si eeyina aga borutti si eeyina maqaa na balleessaa jirti ummirayyaan fi abbaa warraa isiillee birrii miliyoonii fi tuqaa 3 tan irraa nyaanne jedhi asitti ibsi. Ammoo si dhiisi warra si wajjin jiru dhiisi abbaa fedhe yoo ta'e haqaan jechuu dhugaan seeranillee heeranillee karaa hundaan in adabamta waan taateef bahuu hin dandeettu salphinna fatihaa fi didii koottuu yaamsa jedhu dabarsa. Ustaaza ayyee maal jechuu barbaaddan dubbadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. An salaamu jennaan yoo jettan malee ustaaza illee miti yani haasawuma keessatti tokkoffaa haasaa sirriitii natti tolee jennaan ol galee kun siniin jedhe dhaggeeffataa ture. Dhaamsi kiyya yoo jiraate dhaamsuma shamarraniif. Shamarran keessaa akkuma reefuu jedhe shamarran kutaa kamii akka sirrii hin jirre akka qoraan taanii eenyu beenzila taanii akka hojjetaa jiran of beekanii jechuudha. Shamarran Arsii qasaman billaahi markata kana keessa hedduu keessa deemee laala. In argayen nurratti imurratti keessallee seene keessallee ture markaza irratti illee qara'eellee ture. Kanaafu namni yeroo mara 30,040 itti qabatanii kennu yoo kutaan biraallee dheesse shamarran Arsiiti. Bidanii shumanii amiira maal jedhan akkuma isin amma dubbattanitti shamarran markaza irra birrii guuruun beekaman shamarran Arsiiti gandummaa fi Arsiin anuma shamarran waan jiru bar waan achi keessattuu beekamaadha. Waan ustaazotiinuu keessaa filattuudha kun waan ganda tuquu miti warri gandummaaf maalitti qabattan akkasi qabadha. Gandummaaf jedhaan jiru xiqqoo Amarasiiti yetta ijoon taguurtu tabirrii kennaan beekamte osoo warri isii baadiyaa keessaa rakkatu osoo warri isii baadiyyaatti rakkatee abbaan isii ogiyaatti dhukkubsattee jara jalaayyuun kaasan yeroo ustaazni markaza irra jirtu osoo haatuu biyyarraanis koolte deebifteen dawwaltu osoo hiimonaati dawwaltee fi markaza keessa jira markaza keessa ammoo silkii isii gabbaa'uun dhiisan yeroo isiin hojiif deemtu silkii keessa gati deebi
silkiin isii baatiriin dadhabee amma bututaa jechuun silkiin awwala aslaan silkiin shamarran bitattuu silkii birrii 200 gaafa isiin markaba san irratti gubaa ooltee achi keessa taa'aa oolee daataan irraan cufamu eenyu ta'e silkiin isii dhumate jalaa dhaabate warra ofii quban qabdu haa takka quban qabdu ustaazicha achi keessa waa soqatti shamarran ammallee markaza kanarraan heerumna jettanii waa qalbiin achisin jiran bakka rabbi sii barreesse malee hin heerumtu abadan. Ustaadni illee isin fuudhu ustaadni illee ilmu namaati tajaalatu qaba isin qoraanuma maallaquma teessanitti fayyadama maallaqaan jaarsa bitadhan leettanii yoo yaaddan jiraate hin jiru maallaqa keessan hin bitamaa jira akka maallaqaan bitamuudha akkuma bitamaa jirutti bakka heerumnaa san jedhi malee ka bitamaa jiru amma timaatimii ka bitamaa jiru hin bitatta lagiteef hin bitatta garuu qalbii isaa keessa osoo atummaan duutee agasi fuudhee ka'e ati duutee ta'u fi barbaadu san wajji maallaqa kee kana nyaatee barbaada malee si wajjiin qalbii qulqulluun himan dabarsu osoo afaan illee sitti tole kana beeka inni aslan jaalalli ati ol kaatee maallaqaan bituu deemtu okee jedhee faayidaa waan jiruuf sittiin dhufa waliin fuutan garuu jaalalli onnee keessan jiru uguri maan rabbi addaan nu baasee birriin isii kun naa hafe si ka inni sirraa jaalatu birrii kan keeti kitaaba tokko jira manii saayikoolojii gaadhu yoo dubbiftan jiraate abbaan kitaaba sanii maal jedha waa'ee maallaqaa kana sirri dubbata sirritti ilaalee jedhe ani duraani maallaqa warroota makiinaa babbareedaa maali oofan kana jaalladha jedhe maala makiina makkasii oom oofa jedhe qaxarame jedhe paarkingii makiinaa paarkingii seensisuun jiraame hospitaala duratti bakkoota garagaraatitti makiinaa namni dhufeen kana paarkingii seensisa fuudhee giraawundii fa'a achi keessa qaxarame makiina warra abbaa qabeenyaa kanneen oofuu jedhe hoteela guddaa keessa warra abbaa qabeenyaa makiinaa akka feeraarii maalii kanneen fidanii oofee seensisa jedhe achi keessa dalagee kana ji'a 5 dalagee gaafii of gaafadhee jedhama ani makiinaa tanniin illaalaa haguma abbaan keessaa gabbee oofee ol seensisuuf jaaladha garuu abbaa isaa san guyyama takka akkana jira huccuu akkamii uffatan nama akkamiiti jedhee achi ilaalee hin beekuu jedhe makiinaa san malee makiinaa kalariin isii akkam bareedditu ni gatiin isii meeqa foormi masan maallaqa hagam qabdaa malee ati aga feete waa diddibattee jala jaalala maalii goote inni waan si hojii jiru fakkaata malee inni niyyaan isaa maallaqa bira jira si uun beeku maqaa keetuu yaa Allahtti yaadataa jechuukaati maallaqaan bittu kun kanaafuu of qusadhaa maallaqa keessan kaadhaa tokkoffarratti namni haqa sinirraa qabu haadha abbaa keessan gargaara maallaqa keessan seefii godha lammaffarratti yoo dandeettanii markaza baratuun danda'ame waan barattan sinif fakkaata malee qaasaman billaa shamarrummaan qur'aanuma rogaan qaraatee buuste yoo jiraatte muraasa takka maali waan ji'aan birrii guurtuuf waan barattu itti fakkaata saayikolojiin isii waan of dura siitti itti fakkaata ji'a dabreellee guurre ammallee guurre of dura siqaa jirraa itti maallaqa guurutti of dura siqaarta garuu qur'aanatti eessa jirta of ilaali darsii beeyta waan qaraatee bira dabatte san beeyta inni niyyaan si qaraasaara maafi wanni tokko hin jiru bar qaraa hin jirtu qajeelatti qaraa jiru amiira qoosaa ammallee osomoonni jedhan injiinii dhumatee deebitee maallaqa biraa guurtaa jechuudha. Sinitti hin taphatin yoo bakka itti qaraatu rogaa argatte qara'iiti keessaa bahi qaraateemi silkii kee cufadhu keessaa bahi wanni achi keessa siidhanii silkiin keellee as keessa taa'uu qaba keessaan bahina mana rabbii jedhuuni bar guruupii maydhanii guruupii mana rabbii as keessaa mana rabbii keessaa yaatan ustaas as keessa gattanii baatan akkasitti ati hojiin arabaa si guba asii jarri silkii keessatti hidhuuf si qaban kuni mataa jara zoorsisee mataan jaraatu sirrii hojjetu kam dandeettare ati madaamiin asiin si waamti gara naa ustaasni as keessaan bahin jedha qur'aan ammoo qara'uu mukkurta jidduu kanammaa si azzabi suutaan qassi jedhi ustaasi qaraasoo yoo argatte sa'aatii dhaabbataa godhadhu qara'iitii shul jedhi biraa badii hojii kee hojjetadhu hirriba kee gaarii rafi nagayaan jiraadhu sammuu gaaruu dheebutu amma akkana godhe ijoollee miidiyaa makanarra miidiyaan keessattuu suusii ta'as tokkokiin amma yoo eenyu waldaa addunyaa ka waa'ee fayyaa yoo laaltan miidiyaan hawaasummaa kunniin miidiyaaleen suusiidha jedhee ramadee jira laalaa seenaati googilli namni sarchi godhuu beektan sarchi godhaati miidiyaaleen hawaasummaa wantoota suusii ta'an keessaa tokko jedhamee ramadameera suusii ta'uun isaa waan waasi jala dabranti fakkaata guyyaa tokko osoo miidiyaarran oolii yoo oolte har'a maaltu ta'e har'a waan guddaa wayisii jala taree waan biyyi diigamtee itti fakkaataa jechuudha. Ustaadni illee yoo warri himoo keessaallee yoo har'a irraa oolte maal fa'aa jira ustaadni maal jedhan har'a maaltu dabre achi keessatti wanni guddaa wayii waan jala dabre darsiin guddaa wayii jala dabre itti fakkaataa. Kanaafuu saayikoolojii isinirratti taphataaran wanni si jala dabru hin jiru addunyaan ati diigamtu tokko illee hin jiru atummaan
miidiyaa irraa baddee jechuuf yookiin atummaan markaza irraa baddee kun namni waa'ee kee haasa'ullee hin jiru. Amiirri na hamata ibaluun na hamata waan akkasii sammuu keessan keessa waa yaa'u guutuu of keessaa balleessaati. Ustaaza illee likkitti deebi'e. Ustaazota nama diiniin gad dhufe sabni keenya duraan jaalatan kabaja kanuma keessa balleessanii darasaan makaana kitaabaatii baddee hundisii mana kireeffattee magaalaa baddee silkii bitattee markaza bananne. Nam tokko hin dhageettuu jechuudha. Irfoonii gadi godhattee wanni isiin elmattu shamarran biyya Arabaati. Keessattuu shamarran Arsii akkuma reefitti isin deebi'a. Elmamaa jirtan. Elmama kana dhaabaa likkitti dhaabaa. Hingaa isin gaa. Kutaan har'a rakkataa uummanni.